Lubbuun namaa akka kana qalbii akka ta'e naa galaan jiru. Laayivii irratti tu namni kumni tokko jiru. Muhammad Bayan Malta Malati kufemo live irratti maaltu qunname kan jiru ka wajjin ilaaluuta uruta gara biraatiin immoo dubartiin ji'a keessaa yeroo tokko lama rukutamuu qabdi jedhaa jirti. Dubartiin akkasi kabajju haati manaa kee akkasi kabajju akkuma fina si kennituu barbaadde ji'alti attakka jedha ji'atti si'a tokko qaqqaxa jinkuriidhaan sida siraata Aniti galgala ifama gaafadha. Angaruu waan kana nan sirreessaa fi tujjee tokko keessatti yeroo tokko son ta'in yeroo 10 isaa ta'u yeroo 15 isaa ta'u turu kuttanii jechuun algaarratti fiddanii rifatu namaka kiu jechuun namaka no way akasi yaada no akasi yaada miti farda gurraacha zakarraka Korichana fawwite sano dhagehi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa biyya nagaa oruta wanti nu argaa jirru waan baay'ee nama dhibudha. John Daniel hojii guddaa hojjetee jira. Hojiin isaa kun immoo yeroo baay'ee kan irratti xiyyeeffatee hojjetu uummata keenya irratti xiyyeeffatee hojjeta. Nagaadha. Maal taate? Bishaan akkatti wasaa garra kun wala. Okay, ምንድን ነው ያሉት? ውሃ የለም። ኦኬ እኔው ቤተሰቡ አሁን ከዚህ ነው የሚወጣው? እሺ ይሄ ነው የሚጠጣው? ተጣርቶ ነው ሳይጣራ? እኔ ብጠጣው ምን ያደርገኝ? ያመኛል? እግዚአብሔር ትቅመሰው? አረ እንደዚህ እንደምታየው የተፈረሰ ነው። ኦኬ እንደዚህ ነው የሚጠጣው። እስኪ እንቅመሰሽ ማየት አለብን። ያበደ ነው ጣፍጣል። እንግዲህ እንካፈላለን ማለት ነው። እኛ ጠጥተናል። አሁን ደግሞ ለበሬው እናጠጣዋለን። ና Ojja kana uummata keessa galee gurbaan kun hojjechuudhaan beekama. Atoo malee gurbaa kanaaf yeroo baay'ee jarri ijatti didiimessanii kan laalan gurbaan kun haadhaan Oromoodha. Abbaadhaan garuu akka inni Biraaziiliin ta'e inni himama. Gara biraatiin immoo oruta yeroo kana namni shiroo nyaatu jira garuu sun keessa. Kuni soba propaagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Shiroo nyaata miti dhugaa rabbii. ኢትዮጵያውያን ሽሮ የምትወዱ ኢትዮጵያውያን ሽሮ በጣም ይጣፍጣል። እኔ ይመቸኛል። አቅለምና ሀገር ዛሬ ምሳ ሽሮ ነው የበላሁት። ምግብ ይምት ሽሮ ምግብ አይደለም። እውነቱን ነው የምነግራችሁ። ሽሮ ምግብ አይደለም። ገባችሁ? ይታኘክላችኋል። እሺ እንጀራውን ላጣረክ ሽሮ ውስጥ ከተትከው ከዛፍ ውስጥ ከተትከው ምኑን ፓርት ነው የምታኝከው? ይሄ እኮ ጥርስ የሌለው ሰው በድዱ ያኝከዋል እኮ። ይሄ ምግብ እኮ አይደለም። እሺ የሆነ ስጋ ቢልበት ታኝከዋል። ስጋ ከሌለው ደግሞ ምግብ አይደል? እሺ ቦዘና ቢሆን አንድ ነገር ሽሮኛ ተምቲ ጊዜ ገረከረ ከሰተ ደርብ ደግሞ ፎኒስ የሞኛ ተምቲ ይጀላጅሩ መጨረሻ የደሃ ምግብ ስጋ ነው። የትም ምድለይ ያለው እንድ ብላ ወደ አረብ ምናምን ሀገር ይደርኩ የሚጠበሰው ዶሮ ምናምን እንትን ነው የሚበላው። ደሃ ጃክ ፉድ ነው። እዚህ ሀገር ግን ስጋ አንደኛው ነው። ጭራሽ ዋጋው ይነገራል። የውሻ እኮ የበሬ የጅብ እኮ ነው ስጋ እኮ። ከጅብ ላይ ነጥቃ አርደ ያውም ገለበሬው እኔ ሀብታም ነኝ ያን እየበላው ብለ ማለት አንተ ጮማ ምናምን ሲባል ከተማ ውስጥ ሰው ላይ በቃ ደሃናቸው እኛ ሀብታም ነን ተብሎ አስም ቢጮህ እንደ ሆረር ፊልም ትላልቅ ሻሞ ላይ ዘ ከተማ ውስጥ ማንካጋት ምንድነው ሲያስብ የውሾች እኮ ነው እንዴ ለኛ አትክልት ነው እንድልበላ እኮ ጥርሳችን ራሱ አጫጭር ነው አይተኮለ ለምንድነው ጥርስ ኢልካን ከኛ ከንገባበቴ ኩድራፊ ሙድራያችሁ ዳፊ ቢሻን ትድጉ ደበቅ ከንዶ ኦባፋቴ ጀዲያቼን yoom jarri kun lamaanis indabbar yaal tokko tokko modeentanii juusii dhuguudha. Juusii moo akka takanaatu. Juusii jarra akka shaayetti deemtanii akka gootanii nyaatan rabbisi dhiira taatanii immoo stiikiidhaan warri dhugdanus rabbisi ni fadhisu. Doo tokkotti biraa jedhamu.
akka ijoollee sanaatti daabboodhaan akka irra nyaachuu wayya bare dhugaa istikiidhaan akka dhuga daaduu kana keessaa qabu keessaan tokko maayini aarsiidha. Maal lammummaa qabdaree obbo Abiy maal yaati ta'e qalamnaan maal obbo Abiy maal aangoon godhamaan maal obbo Shimallis maal godha maali aangoon harmeen tante qalamtee ati barcuma si lafatti awwaaltee gubbaateessu maal godha obbo Abiy maal godha maali maal godha maali. Gonta kana bareechaniitti yaaduu qabna namoonni keenya hamma yoomitti akka jarri du'anuu dhaabbachuu du'aatiin kun irraa dhaabbachuu qabu wanti barbaade haafu wanti barbaade hin kenninaafi kenni keessa naa dhaabbatu garuu immoo du'aatiin jararraa akka inni haafuu qabu nu godha waan biraan nuuf hin godhin. Anduunaan bor yoo mana koo warqii goote manni duwwaan waa tokko hin baasu gatitee jennaan. Warraaf abbaa manaa yeroo kana keessatti rakkina guddaa uumaa jiru. Rakkina jarri uumaa jiran keessaa wal amantii dhabuun isa tokko. Warri bilbila ofii namatti kennitee dawwalchiisti. Sa'aatii kana asitti dawwaluu kiyana of kalchi jalqaba baay'ee saadhiifama anaan sa'aatii kanaan si dawwalaa jiru ani qophii jaalalaatirraayi yoo ayyamamaa taate gaaffii xiqqoon si gaafadha yaani saa 24 waan hojjennuuf nuti rafte seene. Rakkoon jira. Ayyamamaadhaa si gaafadhu. Okay, galatoomayye. Haadha manaa oka jaalallee ni qabdaa? Iyyaan qaba. Haadha manaa moo jaalallee? Haadha manaa gara fuulduraa amma. Oh, okay. Maqaa ishee natti miti achi gaaffii kootti fufa. Kooket? Kooket abbaan manaansii amanamaa akka inni ta'e hubattee jirti. Garuu wanti kun baay'ee kan rakkisaa ta'u namooti biraatiifis ni dawwalama. Walee raftee jirtaa? Okay, dhiifama sa'aatii kanaa sitti dawwaluu kiyya baay'ee saana of kalchi. Ani kanatti dawwalaa jiru qophii jaalalaatirraayi yoo dandeesse yoo ayyamamaa taate gaaffii lama si gaafadha. Walla sagalee kee garuu xiqqoo dhagaan jiru oo dandeesse please bilbilatti naasiqi. Amma xiqqoon dhagaama. Ayyamamaadha? Okay, galatoomii naaf ayyamamuu keetiif. Ani kanan si dawwalu qophii jaalalaatirraa isiin jedhee gaaffii xiqqoo si gaafadha. Gaaffii haadha manaa yookaan fiqirannyaa ni qabdaa? Jaalallee yookaan haadha manaa ni qabdaa achirraa ni eegala? Qaba. Okay, maqaa ishee natti miti gaaffii xiqqoo si gaafadha dhumarra. Badhaatuudha maqaan ishee. Badhaatuyi? Badhaatu. Maqaa ofii baasteef moo maqaa warri baaseef? Warratu baasee sana miti. Maqaan kee maqaan ati badhaatuudha eessa jiraatti? Asuma biyya keessa jiraatti. Okay, waliin jirtanii? Okay. Erga wal bartanii hagam? Shan. Waggaa 5. Yaani wal fuutanii haadha manaati moo fiqiranyaadha? Haadha manaati. Okay. Dhalattuu eessatti? Dhiifama ayyee. Okay, gaaffii dhumaa si gaafadha. Maqaa ishee badhaatu erga taate okay. Galatoo. Meeti badhaatu. Sinimtuun intaa. Baay'ee bu'uuraan itti maree kanaa dhumatee ila warra akkana badhaatu lakkoofsa kanaan kennee jedhiin nama biraatu naa kenne warra akkana itti gilchi inde lakkoofsa kanaan kenne nama si jaallatu badhaatuudha miti akkamitti badhaatu ta'ee jettan yaa amma booda. Okay, meeti. Maaltu itti dhagahama? Meeti jiraattaati bareeddoo. Ani Saudiin jiraadha. Okay, fikiranyaa keeti moo kaadhimaa keeti? Hiriyaa koodha garuu maatii dhiyoo kana barsiisee ture beeki. Tarii qalladuufaa danda'a? Wanti kun rakkisaa ta'ee jira. Namoonni baay'een wanta kana fuulduratti qeeqaa jiru. Wanti kun sirrii miti wanti godhamaa jiru. Wanni samoona mana mucatti kanaatitti adeemanii baay'ee tokko na ajaa'ibanii wallaahi laazimii. Tokkoffaan shamarra irraa baay'ee wanti na ajaa'ibu takka yoo jiraatu dhiirsa keessan yookiin jaalallee keessan achitti hidhattanii qormaatuun gaarii miti.
nama jaalala keessa jiru wahii jaalatta taanaan jaaladhu ufumaa keetii amanii taa'e abbaan ofii amanamu haa amanamu fedhu haa dhiisu malee qormaataaf hin deemin qormaatuun barbaachisaa miti qormaatuuni jireenya keessi balleessa qormaatuun waan baay'ee nama diiga waan ta'eef lammaffaa irratti immoo deebi'ee warri dhiiraa ishee yoo hawwii taate inni biqilee yaama yoo isheen biqilee taate inni Khadijaa yaama kayaman olii gadi jechuudha warra dhiiraalee tawazaa gabdaniirtan miskiinna rabbi isin alaafisu wallahi maal akkanatti diriyoo maal akkana baala goomuun hay daltuu shanqaasuun daltuu kudhan qaasuun beekumsa isinii fakkaata nama maqaa keessin beeyneef nama bakka ati jiraatu maqaa keessin beeyne miira takkasii hin qabneef achirratti baatee lakkoofsa isaa kennite isii yoo tan isaa qofaaf duuti hish በጣም ነው የምታስጠሉት ወላሂ ላዝም ዲራ ሸመርሌ warroonni samoona kana lakkoofsa dhirsa keessanii miidiyaa irratti kennisiistanii dhirsa keessan angamna jaallatta maqaan jaalallee keetii eenyu jettanii dhirsa keessan fattanaa jirtanii fi chiikoonni na dhaggeeffata tokkoffaa warra haadha manaa fi abbaa manaa keessan gaafachiistanii isinirraa dubbadha isiniin kuni haadha hilmoo isaa taatee hilmoo biraa qabaattee amma lakkoofsa miidiyaa irratti kennitee isa gaafachiisaa ooltu itti dawwaltee jireenya koo daa'imni koo meerrette daa'ima kee qoratteetta waan inni jijjiirama fidee seege gaafatteetta hollaan hin jiru haadha qabdu firoottan hin gaafattu akkamitti miidiyaa irratti ol baaftee gastii irratti lakkoofsa dhirsa keetii kennisiistee atiin kun haasofsiista tidaarii kee hiikuu barbaade otoo haarannaa ishiin yoo inni itti muudide bukookin gowwaa yoo jetteen haare naa barsiistaadhe sibilookee ofittuu singashodhe bayee kan biraa fuudhe haarin xiqqi keessa nama gashite hildiki keessa gale ilma dhiiraati mee maal goota heenyutti daarii kon haala adii geetta gaafa san namaa fattanaa dhirsa fi atin fattanattu akka barbaadetti fantartu dhirsa kee kotta maa warri chiikota chiikii qabatte chiikii kee lakkoofsa chiikii kee miidiyaa amma kanarratti ol baaftee asi gastira taa'anaa bultu karaa barbaadne hin qorattu zariisaa qorattee lukeessaa qorattee dudda duubaan naman itti dargite namaan qorattu eessa akka oolu hojiinsaa maal akka ta'e jaalala gaasii kennidhaaf ishii dhawas hin jedhe boor kan biraa sirratti jaallate maal goota hilliki keessa galee sibilooke kan biraa otoo sirratti jaallateefis maal goota siinus hin fuudhee waadaa sii galee gaafate galte siinsi dhiise nama biraa fuudheefis maal goota hilliki keessa too galee atiin isaan kun warra nama shakkitan kun ofii keetiif kan biraa irratti jaallatteerte namni qulqulluu ta'e namni jaalala dhugaa nama jaallate namaa kenne akka ofiitti nama mana waan ta'eef nama hin shakku jaalala dhugaa keessatti shakkiin hin jiru jaallannaan jechuudha isintu wal bukkee ol itti haasiiti isin warri baargaarii ala qabachaa turtan warri hijaasaanaa yaatan sinileenu sin qoxaaxore kanas teessee dhirsa kee silkiidhaan qoxaaxortee miidiyaa irratti ol baafattu isinidhayyuu kan daangaa darbe isinidhayyuu kan safuu gati maal ilma dhiiraa naa shakkitan maal ilma dhiiraatti dawwaltee lakkoofsa dhirsa keetti miidiyaa irratti kennisiistaati. Dhugaa isaa seenatti baa jirti ijoolleen dubara taatanii akkas gootan dhiira taatanis kan akkas gootan waan jirtu jedhii dhamman waan iyyuu gaafa kana dhaga'u baay'ee ni hin jira dhugaa rabbicha jara kana gootan ofii keessaniitu bartanii wayyaa dhugaa jirtu ofii keessanii bira geessanii wayyan jedha. ከማን ጋር ነበርሽ? ማን እንደሆነማ ታውቂዋለሽ? ይቀጥላል ጀዴ ፓርቲቱ ሳ ቦርካንቲ ፍፍኑታ dubartiin akkasi kabaju haati manaa kee akkasi kabaju kun fila si kennituu barbaadde ji'alti attakka jechuudha ji'atti si'a tokko qaxaqaxa jinkuriidhaan sila siraata
dhaanitii galgala dhiifama gaafadhu jijjiirama guddaa jiran hin dhaanne gorseetan deebisaa jettee dubartiin harree ba'aa didde gorsin deebisu kanaaf dhaanuu qabdanii tursiisura kan dhaante dhiifama gaafannaan bariisan ganamaan kaatee ciree dhisiisii hojjettu akkasitti si jaalatu akkasitti si kabajuu addaa jirtu sanii achi nan gorsaa jaalalaa fitti qaba inni mataarra si fincufti abbaa fi gowwaan ta'e dhaanicha kaballaa alangeedhaan kukkutitee lafa gooteen galgala sana ofitti qabdee dhungattee dhiifama gaafata jechuudha. Kalaas kan malee isa shii maqaa siyaamtus isa sii xiyyitus ati arrabsitee maal jettee toon biraa baatee dallantee midhaan dhaani dubartii dhaanicha tolcha dhaanicha bareecha dhaanicha jettu taasgabbeecha naamusa toraa jechuu qataqqate. Gofta abbaa manaa kuwasumaan bareedina qataqqateessi. Garuu dhaa'umsi yeroo kana keessatti barbaachisaa miti. Maaliin rukutuu qabdu beektuu galgala adgaa irratti fiddanii. Maali uummanni qaanii hin beekne kun. Ijoollee dhiiraatiif akka inni galee abdii guddaa jarri durbaa yoo sadii gara dhiise ijoollee tan dhiiraa gaafadha. Jirana gurbaa lamaa jiran. Mama bayaan. Wallahi wabillahi ana raafum mama. Mama bayaan. Mama bayaan jirana. Jirana gurbaa. Mama bayaan. Wayo, mama tu nak berkai jin lanjang boleh tu. Oh, ni kita. Wayo. Ay ustaz tu kami kesarat seni igno akasta aja tu. Tapi taraf kerana fakir sekitar beratur tu. Orang tak anak bicu sini duk kubah gati juru jangan nak dana syata singkap buat di kana. Jaram mai orang najun tertanya.